Dubbadhuga. Dubbadhuga. Intaan asirratti keekan. Intaan asirratti keekami. Hai maal jechuudha? Hai maal jechuudha? Maal taate? Maal taate? Arasana siraat? Arasana siraat? Gooftaa wajja. Gooftaa wajja. Guys, nagaan isinii baata akkam jirtu fayyaa qabdani. Guys, nagaan isinii baata akkam jirtu fayyaa qabdani. Maddi siraata kee dhugaa haqa? Maddi siraata kee dhugaa haqa? Biyyinne. Biyyinne yaadde. Maala. Dhugaa waaqaan dubbadha simjee. Dhugaa waaqaan dubbadha. Simjee. Simjee. Guddinatti. Guddinatti. Shingaadhiisi. Shingaadhiisi. Cufu. Kaçın darbe. Kaçın darbe. Kay. Mucatay gel. Mucatay gel. O dinletti üst. O dinletti üst. Baca. Hai, assalamualaikum. Akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooda garagamaadha. My name is Ayantu and this is my problem. Oma injenne. Jetti si rama. Oma injenne. Maal jetti sila jalan. Oma injenne. Ahii dhugaa naasitee turte dhugaa. Dhugaa naasitee turte dhugaa. Amma jedhi ka. Maaliin jedhe? Inni viidiyoo jenne. Kaadhamaa keessaa iddoo akkamti naasaare? Kun nagaa jedhanii ture. Nagaa keessatti turte? Akkatti tacaallattee? Takkaadha ko. Ani nagaa akkam jirtu fayyaa keessanii jedhee nagaa isaa gaafadhee isaa wajjin nan haasa'aa ture. Inde ati eenyu wajjin haasa'aa turte? Yeroo bakkees. Dhugaa. Egumaa. Ati aadaa hundattu. Eessa? Atitti isaanii nadumaan. Inta camaalleqiin kaa? Ati nadumaan dattuu niile. Ishii daltabe. Jarana mucaan sammuu kana fuute na harka balleessite waan manaa sa'u. Waan manaa sa'u dhufeeyyuu egaa akkuma argitanitti viidiyoo keenya jalqabaatti irratti akkam akka isheen na godhaa turte dhugaa dubbachuudha jechuudha baay'ee na aarsite rukuti illee na godheera. Garuu qoy qalbiitti deebitu jedheetu mana eeganii ture jechuudha. Anna ginaarra waan tokko waan baay'ee tokko na gammachiise wayii argee dhufe jechuudha. Hedduu takka waan sana garuu guyyaa kaleessatan argee egaa guyyaa kaleessatti qohaadhi naaf mijanne iddoo mana hin turre jechuudha.
akka carraa ta'e sagantaa wayii qabna sagantaa sanirra ture. Sababa kana ta'ee fi kaleessa irraa hojjechuu hin dandeenye baay'ee tokkoon gammadee ture waan sanarratti. Egaa wanti nan immoo gammadeefis maali yoo jettanii garuu waan namseedhaan nu jiraachisee nama mucaa sana argu jechuudha. Nama sana argee gatii isaa deebisu. Gatii illee osoo hin taane baqa jaalala isiin akkasitti namaaf qabdu kana nama ibsuuf Rabbi nu haa taasisu. Eenyudha asirratti fakkaataa viidiyoo haadha kooftuubii yookiin immoo viidiyoo sabboontu argee ture. Viidiyoo ishee sana keessatti mucaa wayii akka sarpiraayis ishee taasiste. Mucaan suni dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf sanyii mootii jedhamti. Sanyii mootii jechuun dhugaa Rabbii egaanii kana jedhee himee fixuu hin danda'u. Dhugaa waa'ee kan ishee waaqayyoo bakka isheen jirtutti ishee haa eegu. Irratti isheedhaaf haa dabalu. Dhugaa dubbachuudhaaf aninnaan Dubaayin jiru jechuudha. Dubaay keessatti uffata arsii caammadha hanga uffata muluu isaa jechuudha. Sarpiraayis na taasistee turte. Haala nani hin beekini achitti naaf akka dhufu taasistee jechuudha. Mucaan suni dhugaa waaqayyoo jechuudha. Bakka jechuun isheedhaaf dhabee ergan immoo gara biyyaa dhufees mucaa sana silkii isheerraa argachuu hin dandeenye. Akkuma beekamu baay'een beekan namoonni baay'een keessanii silkii kan koo ergan gara kana dhufee kan biraa fudhadhee achi odoon isaan biraa hin deeminidha jechuudha. Silkii kan isaan irraa jijjiiran oguma sana waan ani fayyadamu hunduma isaayyuu bulookna jalaa godhanii egaa sanaan boodaan ergaan as dhufeedha jechuudha. Silkii haaraan qabadhe silkii nama qabadheetiin jiru silkii nama kamiitiyyuu jechuudha. Kanaaf silkii ishii qabadheetiin hin jiru dhugaa dubbachuuf mucaa sun nama dagatamtu miti. Waaqayyo bakka jirtutti ishee haa eegu. Nama immoo oolmaa isiin nuuf oolte kana dachaa isaa yookiin immoo gammachuu ishii nu gammachiiste kana dachaa isaa gammachuu ishii nu argisiisee waaqayyo nagaatti irra gara biyyaa isee galchee nagaadhaan isee fidee nama ijaan isii argu Rabbi nu haa taasisuun jedha dhugaa waaqayyo. Na baay'ee tokko hin gammade sabboota keenya baga gammadde baga gammadde waa hundumaanuu jechuudha. Waa baay'ee arginee jirra. Konkolaataa irree bittee jirti jechuudha. Isa gaabargitti nuti garuma geessatiin bilbila bilbilee fi gammachuu kiyya isheedhaaf ibsee gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufeetiin hin dubbanne xiqqoon beektanii haadha daa'imaa waan ta'eef akkasitti gadi babba'ee dubbachuudhaaf yeroo hundaa gaanaaf mijatu akka durii jechuudha. So baay'ee tokko sii gammanneeti jirra. Baga gammaddee sabboontuu haadhokoo baga gammaddee kanuma caalaa milkaa'eetti fufii gara fuulduraatti immoo kanuma caalatti gara guddinaatti deemsii jalaa sin jaalladha. Baga gammaddee haadhokoo. Baga gammaddee siin jenneeti jirra. Barqi silkiidhaatti dubbadheetiin jira isiitti egaa viidiyoo hojjannee fi hedduu takkan gammadee fi dhugaa waaqayyoo agara kan hin jedhamne egaa nama waaqayyoo gargaareedha kana hundumaa kan godhachuu danda'u. Manas ijaarrachuu kan danda'u, konkolaataa bitachuu kan danda'u, ofumallee ofuma kana jechuudha. Jireenyuma ofiyyuu qaqqaamee jiraachuu kan danda'u nama waaqayyoo gargaareedha. Waaqayyo ishee gargaaree jennaan egaa waan hundumaa yookiin namni biyya ormaa deemanidha kan ta'u wanti hundinuu jechuudha. Garuu immoo waaqayyo ishee gargaaree jennaan waan hundumaa guuttattee jirti. Ammallee waaqayyo immoo irratti isheedhaaf haa dabalu. Gammachuun keenya hedduu tokko sii gammanneeti jirra. Innaa milkaa'idhaan waan caalatti siif jenna. Oluma isiin jenna. Oluma kan kooluma jedhan kan kooluma. Kan keenya oluma. Kan kooluma itti shina. Kana caalaa kan isiin jenna. Kana caalaa iddoo guddaatti seenna. Iddoo guddaatti seenna kana caalaa. Akkasiin jenna. Cimtuudhaati dhugaa waaqaa. Inshallah waan yoo nu gargaare mooyuu yookiin odoo ati nu biraan dhuftee nun argine dhufna. Gammadde siin jenna. Si qaaneessina dhufne. Otuma asii nan dhufaa. Otuma irra dhufa godhu dhufaati jettu. Dhufnee si qaaneessina bargit ji'a guunnee jirra. Qabeen baasa. Qabeen akka ishee qabeen. Nu adii baasa. Nu harkisanii nu baasuudhaaf jedhu natti fakkaata. Qabeen baasa. Kanaaf jechuudha dhugaa hedduu lafa gammannee jirra osoo waan akka gara biraa ta'eeti
yoo naqaate ishii biratti na argitan jechuudha. Ay garaan fagaanne karaa fagaate malee garaan malee achuma jira garaan. Garaa waluma keessa jira. Garaa waluma keessa jira karaan illee hin fagaanne xiqqoo haalumatu iyyuu tini malee karaan illee fagoota amma mee lafa lagii daggaa miidhatan kisii wal biraa godha. Daggaa digdama soddoma. Wayii dana akkasii soddoma. Makiina dhamu? Haarati jedhee daggaa soddoma. Waan akkasiidha. Akkasitti aansee immoo namni dhaqee ishii sarpiraayiz taasisa si koojjaa. Kan ergame biyya bakka biraatirraa garuu waan kana immoo qabatee dhaqee sarpiraayiz kan taasise eenyudha jettaa? Areejiti. Eenyu jedhamti. Areejiti. Eenyu jedhamti. Haadha milkii itti ilaali. Haadha eebboo. Haadha eebboo. Haadha eebboo jechuudha. Haadha eebboo jechuun viidiyoo siisitti argisiisa nama cimtuudha jechuudha. Baay'ee nama dinqisiifadhuudha isiin illeedha. Kana dura isiillee silkii ishiin hanqabaa gara keessatti waliin dubbannaa turre achi jirutti ergan gara kanatti dhufe immoo takka wal dubbisneellee hin beeknu. Maqaa mana walitti kanatti aansee yeroollee abbaa manaa qofaadha wallolle sana viidiyoo keessatti koomentii naa barreessitee turte anoo jira anuus jirra miti hiriyaan kan kee maal biraam silkii jedhaa jette ani immoo silkii kan koo achirra kaa'uu hin barbaanne. Kanaafuu yeroo sanatti immoo ani nama afaanillee dubbachuu hin barbaanne ture baay'ee tokko bakka yeroo hin beektu miti namni yeroo riichinii biraa keessa galeetii jiru. Baay'ee namatti ulfaata jechuudha. So haadha eebboo hedduu si galateeffadha silleedha. Waan dhattee ishii sarpiraayiz taasisu. Waan kana naa godhi jedhee raawwatee gaafa namni ergatuutis maaliif na ergatti immoo maaloo fi qubanii akkasitti dhimmamaniitu. Maafan deemaan na ergiti kan jedhu hedduutu jira jechuudha. Garummaatti dhimmamtee mucaan kun dhaqiitti sarpiraayiz naa taasise gaafa isheen jettuun dhimmamtee dhattee raawwattee ishee laaltee. Namni biraan wajjin namni biraan beeku waan biraatillee galatu. Inni immoo amaarifa waliin beekuuyyuudha. Jidduu keessa teessee hiikaa turte waan haati eebbu. As torgaamina wanti dhiitu. Nama sagganaallee.